شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دربي شكرا شكرا يا oduu gammachiisaa هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا waamicha sagantaa da'awaa tallaaqiyya da'awaa xirri يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا magaalaa Xaayif keessatti koreen da'awaatii fi barumsaa jaaliyaata Itoophiyaanota sagantaa da'awaa kan hawwii guddaan eeggamu isa yeroo 8ffaf adeemsifamu qophii isaa xumuree qabatee dhihaatee jira. Qophii da'awaa kanarratti Itoophiyaanota hunda yeroo affeeru gammachuu guddatu itti dhagahama. guyyaan sagantaa da'awaa kun itti gaggeeffamu Jum'aa guyyaa 9ffaa ji'a 8ffaa bara 1438 jira. Maay guyyaa 5 ji'a 5ffaa 2017 qophii seena qabeessa ta'e kanarratti ulamaa'ii fi daa'iwwan Itoophiyaanotaa bakka garagaraa irraa qophii kana irratti ni argaman. أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا Sa'aatiin guyyaa sa'a 6 irraa hanga halkan sa'aatii 4tti iddoon qophiidha. Hayyannasin qaata salaam dubartootaa fi ijoollee bakki mijaa'aa ta'e qophaa'ee jira. Odeeffannoo bal'aaf bilbila mobaayilaa duwwaa 5 duwwaa 37 duwwaa 4 661 akkasuma duwwaa 5 duwwaa 86 17 215 isa dabalataa duwwaa 55 1695 826 koree da'awaatii fi barumsaa jaaliyaa Itoophiyaanota magaalaa Xaayif. أكرمني بالغفران شكرا